Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya har'aaf qabnu isiniif dhiyeessaa dursa matoota oduun isinitti hima. Murni faashistii Biltsiginnaa ilmaan Oromoo dharaan yakkee hidhee mana hidhaa keessaa baasee haala suukaneessaan ajjeesuun dhagahame. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa daawwannaa Itoophiyaatti taasisaniin sarbamiinsa mirgaa biyyattii keessatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru irratti akka fuulleffatan gaafatame. Masriin dhimma hidha laga Abbayyaa ajandaa dhaabbataa liigii Arabaa taasisuu akka irratti hojjetu beeksiste. Amma bal'ina oduutti dabarra. Murni faashistii Biltsiginnaa ilmaan Oromoo dharaan yakkee hidhee mana hidhaa keessaa baasee haala suukaneessaan ajjeesuun dhagahame. Murni diina saba Oromoo ta'e Biltsiginnaan hiraarsaa fi yakka ajjeechaa uummata Oromoo irratti addattis abdii egeree Oromiyaa kan ta'an dargaggoota irratti raawwatuuf cimsee itti fufee jira. Akka odeessaa argannetti godina Baha Wallaggaa Ona Giddaa Ayyaanaatti bitootessa 8 bara 2023 humnoonni sirni Abbaa Irree kun bobbaase dargaggoo Araarsoo Dabaloo Dureessaa jedhamu haala suukaneessaan ajjeesaniiru. Araarsoon naannoo dhaloota isaa jiraachuu dadhabuurraa obboleettii isaa daa'ima umrii waggaa 13 qabatee hojjetee ishiis ofiis jiraachisuuf odoo imalaa jiruuti hidhattoonni gabroonsaa badii tokkollee otoo hin raawwatin oromummaa isaa qofaaf rasaasa itti roobsuun ajjeesani. Kun kanaan osoo jiru bitootessa 13 bara 2023 Onuma Giddaa Ayyaanaa naannoo bakka addaa mandara tokko jedhamuun waamamutti finxaaleeyyiin Amaaraa konkolaachisaa Abbiyyee Gammachuu fi gargaaraa isaa Darajjee jedhamu ajjeesuudhaan konkolaataa isaaniis akka guban maddeen ifa godhaniiru. Waraanni PP Baha Wallaggaa Ona Limmuu ganda Dagam Sillaasee keessatti guyyuma kana ogeessa fayyaa mana wal'aansaa banuun hawaasa naannichaa tajaajilaa ture Dr. Badhaasaa akkuma ajjeesuu fi namoota biroo ammoo madeessuu fi miidhaa adda addaaf affeeruun ni yaadatama. Odeessa jiddugaleessa Oromiyaa irraa arganneen ammoo guyyuma kana lixa Shaggar Onaa Da'aa Bargaa magaalaa Mogoriitti waraanni murna aangoo irra jiru dargaggoo yeroof maqaansaa adda hin baane daandii irraa qabuun naannawaa warshaa simintoo Mogor cinaatti ajjeesutu barame. Kanatti dabalee naannichatti humnoonni PP jiraattota doorsisuun qabeenya irraa saamaa fi mancaasaa akka jiranis ibsameera. Kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa Ona Bulee Horaa iddoo addaa Bantii Magaadaa jedhamutti ammoo bitootessa 10 bara 2023 dargaggeessi Gurraacha Galgaloo Bulee jedhamu yakka homaatu osoo hin raawwatin humnoota weerartootaatiin mana jireenyaatii fuudhamee daandiitti baafamuun rasaasaan ajjeefame. Humnoonni ajjechaa suukaneessaa kana raawwatan maatiin akka reeffa fudhatee hin awwaalannellee dhoowwuun yakka dachaa raawwatu kan eeran maddeen gidiraan uummata keenya irra gahuu kan dhaabbatu yoo falmaa mirgaa itti jirrutti cimne qofa tahuu hubachuun akka qabsoo bilisummaa finiinsinu jechuun dhaamani. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa daawwannaa Itoophiyaatti taasisaniin sarbamiinsa mirgaa biyyattii keessatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru irratti akka fuulleffatan gaafatame. Waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa Oromiyaa Global Forum daawwannaa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Itoophiyaatti taasisuuf jiran ilaalchisee bitootessa 13 bara 2023 xalayaa banaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkeniif barreessee jira. Qondaalli Ameerikaa olaanaan kun Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuudhaan sirna Biltsiginnaa hoogganotaa fi qondaalota ABO dabalatee hidhamtoota siyaasaa Oromoo hunda akka hiikuu fi warreen lammiilee nagaa Oromoo ajjeesan itti gaafatamummaaf akka dhiyeeffaman murni Biltsiginnaa Itoophiyaa bitaa jiru gargaarsa namoomaa lubbuu lammiilee baraaruuf laatame dhoowwuu fi akkaataa geejjibsiisanii uummataan gahan harkifachiisuu irratti shira xaxaa jirutti xumura gochuu akka qabu. Akkasumas osoo namoonni miiliyoonaan Oromiyaa keessatti beelaan rakkachaa jiranii nyaata biyya alaatti erguunis akka dhaabbatu gaafate. Bifuma wal fakkaatuun dhaabbileen mirgoota namoomaatiif falman idil addunyaa Amnesty International fi Human Rights Watch daawwannaadhuma qondaala Ameerikaa kana ilaalchisuun ibsa tibbana baasaniin Impaayera Itoophiyaatti yakkamtoonni hundumtuu itti gaafatamoo akka ta'an gochuuf daawwannaan Antoonii Bilinken kun hiree gaarii fi yeroo murteessaatti kan dhufe tahuu ibsani. Daawwattoota keenya kanarratti gabaasa dabalataa qindeessine oduu booda isiniif dhiyeessina. Masriin dhimma hidha laga Abbayyaa ajandaa dhaabbataa liigii Arabaa taasisuun akka irratti hojjettu beeksiste.
Masriin walgahii mana maree ministeerota dhimma alaa liigii Arabaa pirezidaantummaa Masriitiin Kaayirootti gaggeeffame irratti dhimma hidha guddicha haaromsa Abbayyaa kan waggaa 10 oliif wal falmisiisaa ture ajandaa dhaabbataa mana maree liigii Arabaa taasiftee jirti. Ministeerri dhimma alaa Masrii Saamii Shukrii manni marichaa dhimmi hidha guddicha Abbayyaa ajandaa dhaabbataa mana maree liigii Arabaa akka ta'uuf murteessisuu himanii kunis liigiin Arabaa mirgoota Masrii fi Suudaan kabachiisuuf kutannoo qabu kan agarsiisudha jedhani. Dhimma hidha guddicha Abbayyaa kan biyyoota Arabaa miiliyoona 140 ilaallatu waan ta'eef ajandaa liigii Arabaa ta'a kan jedhan ministeerri dhimma alaa kun hidhi guddicha Abbayyaa dhimma nageenya biyyaalessaa liigii Arabaa waan ta'eef Itoophiyaan fedhii Masrii fi Suudaan fudhachuudhaaf tarkaanfii gaarii akka fudhattuuf kan yaadachiisudha jedhani. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gama isaatiin dhimmi guutamuu hidhichaa fi opereeshinii isaa akkasumas haalli bulchiinsa laga Abbayyaa kan biyyoota Afrikaaf dhiifamuu qabu ta'uu eeree argamni laga Abbayyaa fi yaa'aawwan isaa Afrikaa ta'uullee liigicha yaadachiisuun nu barbaachisu jedhe. Itoophiyaa, Suudaanii fi Masriin dahoo gamtaa Afrikaa jalatti dhimma hidha Abbayyaa irratti marii gaggeessaa akka turan kaasuun liigiin Arabaa murtee yaadaa dabarsuun isaa Masriin maricha keessatti qajeelummaan hirmaataa turuu ishee irratti gaafii kan kaasudha jechuun murtee liigii Arabaa mormee jira. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun keenya har'aaf qabnu kanumaan goolabamee jira. Waan nu hordoftaniif galatoomaa jenna. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa daawwannaa Itoophiyaatti taasisaniin sarbamiinsa mirgaa biyyattii keessatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru irratti akka fuulleffatan jaarmiyoonni mirgaaf falman gaafatanii. Gamtaan dhaabbilee Oromoo siivikii ogummaa fi amantaa irratti hundaa'anii fi falmitootaa fi qabsaa'ota mirga namoomaa dhuunfaa biyyoota Ameerikaa kaabaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Eeshiyaa fi Afrikaa keessa jiraatan 33 kan ta'e waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa Oromiyaa Global Forum daawwannaa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Itoophiyaatti taasisuuf jiran ilaalchisee bitootessa 13 bara 2023 xalayaa banaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antooniin Bilinkaniif barreessee jira. Itoophiyaan biyya waggoota muraasa darban keessa jeequmsa siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa guddaa keessa dabarte tahuu kan eere waltajjiin kun daawwannaa ministeerri haajaa alaa Ameerikaa akka simatuu fi biyyattii keessatti nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuu keessatti Ameerikaan gahee murteessaa akka qabdu hubachiise. Itti fufuunis Antoonii Bilinkan carraa kanatti fayyadamuun kabaja namummaa fi mirgoota namoomaa saba guddicha Itoophiyaa fi godina gaanfa Afrikaa kan ta'e uummata Oromootiif akka dubbatan waamicha dhiyeessee jira. Uummanni Oromoo yeroo dheeraaf harka sirnoota Habashaa wal duraa duubaan aangoon wal faraqaniin cunqursaa siyaasaa, saamicha diinagdee, loogii hawaasummaa akkasumas kabaja namummaa waakkatamuu fi moggeeffamaa muudachuun rakkoo ulfaataa jala jiraachuus waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa xalayaa banaa kanaan ifa godhee jira. Hoggansa yeroo ammaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad jalatti lammiileen Oromoo nagaa hidhannoo hin qabne kumaatamaan lakkaa'aman haala suukaneessaan ajjeefamuu duula qaamoleen tikaa Itoophiyaa garee finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman faana qindaa'uun irratti gaggeessaniin Oromoonni miiliyoona 1 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uus addeessee kanatti dabalee balaa gogiinsa uumamaa fi namtolchee kan imaammata dogongoraa mootummaa Itoophiyaa hordofaa jiru irraa ilmaan Oromoo miiliyoona 3 ol hongee fi beelaan dararamaa jiru jedhe. Waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaa kabajamoon ministeera haajaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan dhiibbaa fi aangoo qabanitti fayyadamuun tarkaanfiiwwan hatattamaa armaan gadii akka fudhatamaniif mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka taasiftan jechuun qabxiilee furmaata jedhe 5 tarrisaan kaa'ee jira. Isaanis tokkoffaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo hunda akka hiiku, mootummaan Itoophiyaa aktiivistoota, gaazexeessitoota, miseensotaa fi hoogganoota paartii mormitootaa hedduu himata shororkeessummaa fi yakka tolfamaa birootiin qabee hidhee jira kan jedhe xalayaan kun namoonni bifa kanaan sirnichaan hidhaman hedduun dhimmi isaan ittiin himataman irra deebiin manneen murtiitti kufaa ta'us hiraarfamuu, reebamuu,
qabaa namummaan hin malle dararamuu fi yeroo dheeraa hidhaa keessa turfamuun ammallee akkuma itti fufetti jiraachuu ifa godhe. Waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa hogganoota ABO Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Daawit Abdataa, Jaal Kennesaa Ayyaanaa, Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Gadaa Oljirraa, Jaal Gadaa Gabbisaa fi kanneen biroo dabalatee hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan yeroo ammaa manneen hidhaa biyyattii keessatti gidirfamaa jiran hunda akka gad lakkisu Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa irraa akka dhiibbaa geessu waltajjiin kun gaafatee jira. Hogganoonni ABO kunneen bilisa ta'anii galmeen isaanii mana murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa fi mana murtii waliigalaa naannoo Oromiyaatiin kufaa ta'us mootummaan gad lakkisuu diduurraa mana hidhaa keessa turfamaa akka jiran hubachiise. Kanuma faana hidhaa mana keessaa mootummaan Itoophiyaa hayyu duree ABO Jaal Daawud Ibsaa irra kaa'ee jiruu fi waajjiraalee isaanii banuu fi sochii siyaasaa bilisaan geggeessuu dabalatee ukkuraa fi danqaa miseensota ABO irra kaa'e hunda akka kaasus gaafate xalayaa kanaan. 2. Warreen lammiilee nagaa Oromoo ajjeesan itti gaafatamummaaf akka dhiyeeffaman. Jalqaba baatii kanaa irraa murni biltsiginnaa godina Shaggar Lixaatti haleellaa xiyyaaraa geggeesseen ilmaan Oromoo qulqulluu 6 ajjeefamuu. Ajjechaa ogeessa fayyaa fi abbaa qabeenyaa badhaasaa akkasaa irratti raawwate godina Gujii keessatti daangeffama seeraan alaa fedhii fi marii uummataa malee gartuun PP onoota magaalotaa fi gandoota irratti raawwate mormuu isaaniitiin hiriirtonni 3 ajjeefamuu dabalatee gochi jeequmsa uummata Oromoo fi uummatoota biroo irratti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru hedduu akka isa yaaddesse waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaa xalayaa banaa dheenga dabarreesse kanaan tuqeera. Warreen yakka suukaneessaa kana raawwatanii fi ammas itti jiran akka itti gaafatama seeraaf dhiyaatan Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka taasiftus gaafate. 3. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa lubbuu lammiilee baraaruuf laatame dhoowwuu fi akkaataa geejjibsiisanii uummataan gahan harkifachiisuu irratti shira xaxaa jirutti xumurri godhamuu akka qabu kan gaafate waltajjichi. Akkasumas osoo namoonni miiliyoonaan Oromiyaa keessatti beelaan rakkachaa jiranii nyaata biyya alaatti erguunis akka dhaabbatu gaafate. Sababa gogiinsaa fi mootummaan hongee akka meeshaa waraanaatti lammiilee nagaa qulqulluu irratti fayyadamuu isaarraa kan ka'e uummanni Oromoo rakkoo namoomaa akkaan cimaa ta'e mudachaa jira. Qonnaan bultoonnii fi tiksitoonni Oromoo hedduun Booranaa fi Gujii keessatti midhaanii fi horii isaanii dhabanii nyaataa fi galii malee hafaniiru. Kun ta'ee osoo jiruu mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa hatattamaa uummata biraan gahamuuf tattaafatamaa jiru dhoowwuu fi tursiisuun rakkinicha hammeessuu irra darbee inumaayyuu osoo uummanni Oromoo kumaatamaan beelaan dhumatu sochii nyaata gara biyyoota birootti erguu itti fufee jira jechuun komate. Waa'een alergii nyaataa Itoophiyaa olola rakasaa sirni biltsiginnaa fuula biyyattiin beelaa fi jeequmsa roga hundaan beekamu haguuguuf tahuu kan eeru xalayaan kunis waraana biyya keessaa uummata irratti geggeessaa jiruuf meeshaa lolaa bitachuuf haala mijeeffatuu fi tahuu saaxila. Waan ta'eef gargaarsi namoomaa Oromiyaa keessatti hongee fi beelaan haala hamaadhaan miidhaman akka dhaqqabuuf mootummaan Itoophiyaa hatattamaan gargaarsa namoomaa dhoowwuu fi geejjiba harkifachiisuu akka dhiisuu fi nyaata biyya alaatti erguu dhaabuu Ameerikaan dhiibbaa akka irratti taasiftu gaafate. 4. Lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu yookaan xumuramuuf waraana bilisummaa Oromoo waliin daddaffiin mari'achuun garaagarummaa siyaasaa jiru karaa nagaa akka hiikamuuf qondaalli Ameerikaa kun imala isaanii kanaan akka dhiibbaa uumanis gaafate. Waldhabdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen uummanni Oromoo buqqa'insa guddaa, haleellaa fi ajjeechaa diroonii yeroo hedduu raawwatamu, lubbuun namaa galaafatamuu fi qabeenyi manca'uu dabalatee mootummaa Itoophiyaatiin gidiraa hamaan irra gaheera jedha. Mootummaan Itoophiyaa waraana Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru hatattamaan akka dhaabuu fi WBO waliin bakka qaamni sadaffaan araarsituun idil addunyaa hin loognee fi gahumsa itti qabu argametti marii waliigaltee nagaatti akka seenu. Mootummaan Itoophiyaa WBO fi humnoota siyaasaa biroo faana waldura dhaabbannoo waraanaa fi lola diigumsa biroo itti fufsisuu irraa mirgoota heera biyyattiin uummanni Oromoo hiree isaa murteeffachuuf qabu kabajuu fi qabatamaadhaan hojiirra oolchuun garaagarummaa siyaasaa jiru murtee uummataatiin hiikanii nagaa waaraa buusuuf akka hojjetan qondaalli Ameerikaa kun imala isaanii kanaan dhiibbaa akka godhan gaafate. 5. Mootummaan Itoophiyaa uggura addatti Oromiyaa irra kaa'e kaasuudhaan balbala siyaasaa banee uummanni odeeffannoo waa'ee lafarra jiru akka argatu akka godhu.
Mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa guutummaatti uggura irra kaa'ee jira. Kanarraa kan ka'e miidiyaan tokko yookaan jaarmiyaan mirga namoomaas ta'ee jaarmiyaan gargaarsa namoomaa sarbamiinsa mirgoota namoomaa Oromiyaa keessatti daangaa darbee fi rakkoo namoomaa mudatee hamma yoonaatti lubbuu gaaga'aa jiru irraa gabaasuuf uummata lafarra jiru dhaqqabuu hin dandeenye. Hojii sirna abbaa irree Itoophiyaa kanarraa kan ka'e guutummaatti ugguraamuun odeeffannoo kun xumura argatuu qaba jedha waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa xaliyaa banaa ministeera haajaa alaa Ameerikaatiif dheengadda barreesse kanaan. Xumura irrattis qondaalli mootummaa Ameerikaa bitootessa 15 bara 2023 Itoophiyaatti daawwannaa taasisan kun aangoo fi dhiibbaa qabanitti fayyadamuudhaan mirgaa fi ulfina uummata Oromoo fi uummatoota biroo Itoophiyaa keessa jiraniif akka dubbatan waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa cimsee gaafatee jira. Itti fufuunis daawwannaan keessan uummata Oromoo fi uummatoota biroo moggeeffamanii sirnoota gabroonfatoo Itoophiyaa aangoo wal duraa duubaan dhaalaniin yeroo dheeraaf rakkoo hamtuu keessa jiraniif tarkaanfii hiika qabuu fi fooyya'insa qabatamaa fida jennee amanna jedhe. Gamtaan dhaabbilee Oromoo siiviikii ogummaa fi amantaa irratti hundaa'anii fi falmitootaa fi qabsaa'ota mirga namoomaa dhuunfaa biyyoota Ameerikaa kaabaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Eeshiyaa fi Afrikaa keessa jiraatan 33 ta'anii waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaa Oromiyaa Global Forum maayii irrattis kutannoon Ameerikaan dimokiraasiif qabdu dirree Itoophiyaa keessatti qoramaa akka jiru tuqee hawaasni wayyabni dimokiraasii hawwaa jira. Garuu hawwiin sun marsaa hunda dura ukkaanfamaa jechuudhaan xalayaa isaa guduunfe. Bifuma wal fakkaatuun dhaabbileen mirgoota namoomaatiif falman idil addunyaa Amnesty International fi Human Rights Watch daawwannaadhuma qondaala Ameerikaa kana ilaalchisuudhaan ibsa tibbana baasaniin Itoophiyaatti qaamoleen hundumtuu yakka isaaniitiif itti gaafatamoo akka ta'anii fi Ameerikaan dhiibbaa akka taasiftu daawwannaan kun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Waashingiteenitti Daarektarri Human Rights Watch Saaraa Yaagar haqni argamu malee maraamartoon hokkoraa fi walaba of gochuuf yaaliiwwan mirga namoomaa uummatoota Itoophiyaa cimsuuf taasifamu irratti dhiibbaa taasisu. Mootummaan Itoophiyaa Koomishinii Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii yakka biyyattiin keessatti raawwatame qoratu akka hojii isaa dhaabuu fi dhiibbaa taasisaa jirtu kan morme Amnesty International Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan dhimma kanarratti xiyyeeffannaa laachuudhaan deeggarsa Ameerikaan koomishinichaaf qabdu mootummaa Itoophiyaaf itti himuutti dabalee mootummaan Itoophiyaa naannolee Tigraay, Affaar, Amaaraa, Oromiyaa fi naannolee biyyattii birootti yakki raawwatame akka qoratamuuf akka hin daangessinee fi danqaa hin uumne Ameerikaan ifatti himuu akka qabdu hubachiise. Amnesty Internationalitti itti aantuun daayirektara godina Baha Afrikaa, Gaanfa Afrikaa fi laggeen gurguddoo kan taate Filaaviyaa Maangoobaa Ameerikaan miidhamtoota Itoophiyaa keessatti sarbamiinsa mirga namoomaa hamaan mudatan irraanfatuu hin qabdu. Ministeerri Antoonii Bilinkan ammoo imala kana akka carraatti fayyadamuun qorannoon walabaa himannaa fi adeemsa haqaaf waamicha dhiyeessuu qabu jette. Jaarmiyoonni mirgoota namoomaa fi qaamoleen adda addaa Ameerikaan hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu loogummaa bifa kamiirraayyuu walaba tahuu mirkaneessuu humnaa fi gahumsa qabdutti dhimma baatee biyyattii keessatti rakkooleen siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee hidda jabeeffatan akka dhaabbatummaan furamanii nageenyaa fi sabatiinsi argamuuf haqni dhugoomee lammiileen biyya isaanii keessa bilisaan jiraataniif akka hojjetu jechuudhaan waamicha dhiyeessaa jiru. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan har'a bitootessa 15 bara 2023 Itoophiyaa kan daawwatan yoo ta'u, hamma gabaasa kana qindeessinetti waa'ee daawwannaa isaaniis ta'e waliigalan waan jedhan hin qabani.